Disney galateeffannaa gara sagalee waaqayyootti tun darbin daqiiqaama lamaan tokko nan karadhaa waaqayyoon hin kadhannaa waliin. Hundumaa gochuudhaaf danda'aa kan taate barri jireenya keessuma kan hin qabne alfaadhaaf omeegaa kan taate jalqabnis dhumnis kan ta'e ati waaqayyoodhaa ati jiraataa bara baraati galanni guddaan siif haa ta'u. Yaa waaqayyoo amammoo si galateeffannaa walitti qabama akkasii situ nu laatee situ walitti nu qabeessitu nu gargaaree galanni siif haa ta'u. Amiin. Karadhaa walitti qabama kana gidduutti argamni kee nu barbaachisaa. Yooti argamte malee hidhaan hin hiikamu. Yooti argamte malee yaa waaqayyo seenaan keenya jijjiiramu. Yooti argamte malee wal barsiisuu hin dandeenyu. Hafuura waaqayyo waaqa jiraataa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya keessatti baay'ee kana gidduutti argamuun jaalala kee haa ta'u. Hidhaan kamtullee maqaa gooftaa Yesuusiin hiikamuu haa jalqabu maqaa gooftaa Yesuusiin. Humni sagalee kee maqaa gooftaa Yesuusiin dukkana yaa waaqayyo gooftaa hidhaa kamiin maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhaan kukkutamee yaa waaqayyo dukkanni yaa waaqayyo ifee maqaa Yesuus Kiristoosiin argamuun kee nutti haa dhaga'amu. Yaa waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin humni dukkanaa kan cabe haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus. Ifni kee guddaan yaa waaqayyo ulfinni kee saba kanarratti haa dhufu maqaa gooftaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Humna hafuura qulqulluutiin nu guuti ayyaana keetiin nu guuti. Yaa waaqayyo anas na gargaar. Dubbachuun kan narra jiraatu maqaa gooftaa Yesuusiin akkan dubbadhuuf arraba koo ibidda keetiin tuqi. Yaa waaqayyo gooftaa garaa dhaga'u qalbii hubatu nuuf laadhu galatoo ulfaadhu. Qilleensa kana taa'e kan nullun lafa jala taa'e kan nullun maqaa gooftaa Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. Ulfaadhu kabajam maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Walii wajjiniin barumsa keenya itti fufna jechuudha. Nagaanii akkuma sila obboleessi koo jedhee barumsa kana torban arfaffaatiif guyyaa har'aa kana qabadhee dhiyaadhee ragaan waaqayyo nu gargaaree maqaan isaa bara baraan haa kabajamu. Waaqayyoon baay'isnee guddisnee galateeffannaa walii wajjiniin kan nuti ilaalaa jirru tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 guutummaa isaati kan nuti ilaalaa turre yeroo torban sadiif ilaalaa jirra. Har'ammoo ittuma fufnee ilaalla jechuudha. Yeroo darbe kan nuti ilaalle gaanii waa'ee kennaa hafuura qulqulluuti. Hafuurri qulqulluun eenyu hojiin isaa maanni isa jedhu ilaallee kennaa hafuura qulqulluu immoo kennaa salgan sana ilaallee torban darbe xumurre jechuudha. Kennaa salgan sana kennaa oguma dubbachuu, kennaa beekumaa, kennaa amantii, kennaa dinqii garagaraa godhuu, kennaa raajii dubbachuu, kennaa afaan garagaraatiin dubbachuu, afaan garagaraatiin dubbatame hiikuu, kennaa amantii salgan walii wajjin ilaallee turre. Har'a kallattiidhumaan isaa har'aatti linna jechuudha. Yoon keessa deebi'ee yeroo koo baay'ee fudhata gatii ta'ee fi warri haaraan har'a lixxanii akkuma obboleessi koo jedhee toora Facebook irraas YouTube irraas argachuu dandeessu jechuudha. Egaan kallattiidhumaan gara isaarraatti yeroo seennu gaanii tokkummaa bu'aa dhagnaa fi tajaajila isaanii isa jedhu ilaalla jechuudha. Kan nuti har'a ilaallu tokkummaa bu'aa dhagnaa, bu'aa qaamaa fi tajaajila isaanii isa jedhu walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Gaan tokkummaan isaanii maal fakkaataa? Tajaajilli isaanii immoo maal fakkaata isa jedhu walii wajjin ilaalla. Gaan tokkummaa bu'aa qaamaa gaafa jennu gaanii walii wajjiniin qaamni eenyu, mataan eenyu, dhaqni kun bu'aan dhaqnaa bu'aa isa jennu vaaliyuu isa jedhu isiniin jedheera yeroo darbe hin ilaalla. Isas bu'aa dhaqnaa yookiin immoo bu'aa qaamaa kana maal akka ta'e walii wajjin ilaalla. Gaan tajaajilli isaanii maal akka fakkaate ilaalla jechuudha.
Dhaqni physically dhaqni namaa bu'aa garagaraa qaba jechuudha. Dhaqna keenyarra bu'aa garagaraatu jira jechuudha. Duraan durseemee torbanarraa iskiriinii irratti yeroo qubi tuttu hin barreeffamee irraan baduuti. Iskiriinicha qubaan hin tuttuqnu waaqayyo sinaa eebbisu torbanarraa antini jedhe na rakkisee ture. Iskiriinicha qubaan hin tuqnu jechuudha. Dhaqni bu'aa qaamaa baay'ee qaba. Dhaqni bu'aa qaamaa yookiin bu'aa dhaqnaa baay'eetu dhaqna keenyarra jira jechuudha. Fakkeenya fudhannee iji jira, funyaanni jira, gurri jira, harki jira, miilli jira. Qaamni adda addaatu jira jechuudha. Bu'aan dhaqna keenyarra jiru baay'eetu jira jechuudha. Akkuma kana gaanii yeroo waa'ee dhaqnaa kaasnu yeroo waa'ee dhaqnaa ilaallu gaanii dhaqnis bu'aa qaamaa baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Kanan na rakkisaa jira dhiifama. Dhaqnis bu'aa qaamaa baay'ee kan walitti qabee tokkummaadhaan akka isaan hojjetan godhudha jechuudha. Bu'aan dhaqnaa kuni baay'eedha. Dhaqni kun tokkummaadhaan walitti qabee akka isaan function godha jechuudha. Hojii akka isaan hojjetan godha jechuudha. Tokkummaadhaan hojii adda addaa qabu. Hojii adda addaa kana tokkummaadhaanitu function godha jechuudha. Hin hojjetu jechuudha. Kanaaf dhaqna keenyarra gaan akkuma physically qaama keenyarra bu'aa dhaqnaa baay'een akkuma jiru gaanii kan nuti ilaallu kallattiidhumaan gaanii bu'aan dhaqnaa kun hundinuu waliin ta'anii wal gargaaruudhaan ga'ee isaanii ba'u jechuudha. Wal gargaaranii tokkummaadhaan wal deeggaruudhaan wal tumsuudhaan ga'ee isaanii ba'aniitu qaama kana tajaajilu jechuudha. Guutummaa qaamaa kana tajaajilu jechuudha. Bu'aan dhaqnaa kuni wal tumsuudhaan walii galuudhaan waliin ta'uudhaan qaama kana fayyadu, qaama kana tajaajilu, qaama kanaaf hojjetu jechuudha. Qaamni kun gaan fayyaa ta'ee hojjechuu kan inni danda'u yookiin fayyaa ta'ee kan inni hojii isaa itti fufuu danda'u yoo isaan qaamni kun yookiin bu'aan dhaqnaa qaamarra jiru kuni dhaqnarra jiru kuni yoo wal simatanii yoo waliin ta'anii hojjetanii qaamichi fayyaa ta'a jechuudha. Ta'uu baannaan qaamni tokko functioning godhu taanaan hojii isaa hin dhaaba taanaan dhukkubsataa ta'a jechuudha. Qaamni suni dhukkubsataa ta'a jechuudha. Akkuma kana gaanii qaamichi fayyaa ta'uudhaaf ga'ee isaa hundumtisaa qaamni kun hojjechuutu irra jiraata jechuudha. Function gochuutu irra jiraata jechuudha. Deebi'ee immoo qaamichi jiraachuun isaa kan inni mirkanaa'u sammuu yookiin mataa irraa ajaja fudhate hojii irra yeroo oolchuudha jechuudha. Sammuun jira. Sammuun ajaja qaama hundumaatiif kenna jechuudha. Ajaja sammuurraa fudhateetu qaamni keenya hojiirra oolcha jechuudha. Ajaja fudhateen. Within microsecond. Amma libsuu ijaatti mesejiin sammuu biraa ba'eetu qaamota ajaja jechuudha. Qaamni ajaja fudhataniitu bu'aan qaamaa kun immoo hojiirra oolcha jechuudha. Miilli deemuudhaan, harki qaqqabatee hojjechuudhaan, iji ilaaluudhaan, gurri dhaga'uudhaan hojii hojjetu jechuudha. Kuni kallattiidhumaan qaama dhaqna keenya irratti argamudha jechuudha. Walumaa galatti gaanii in ilaalla gaanii qaamni mataarraa sammuurraa ajaja akkuma fudhatee hojjetu gaanii waa'ee amma kallattiidhumaan gaanii qaama isa bu'aa qaama isa nuyi tokkoffaa Qorontos irraa ilaallu. Elaa in jalqabe ammayyuu
quba keessan iskiriiniitti hin buusinaa dara. Quba keessan iskiriiniitti hin buusinaa. Akka kana ta'eetu intini ta'ee irratti hafaati. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 22 amma 23 isin 21 kaatanis dubbifachuu dandeessu gaani. Iyesuus Kiristoos mataa waldaa kiristaanaati. Iyesuus Kiristoos mataa waldaa kiristaanaati. Efesoon irraan dubbifannaa. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 22 amma 23 isa jiru walii wajjiniin in ilaalla jechuudha. Nan dubbisa. Efesoon boqonnaa tokkorra isinis dubbifachuu dandeessu, barreeffachuu dandeessu, 21 yoo kaatanis hin dandeessu. Boqonnaa tokko lakkoofsa 22 kaasee yoon dubbisee akkana jedha. Boqonnaa tokko lakkoofsa ifaman boqonnaa laman dubbisee akkas jedha. Nan dubbisaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin 21 kaasee yoon dubbisee akka kana jedha. Nan dubbisaa na dhaggeeffattu jechuudha. 21 gooftummaa aaboo humna mootummaa hamma jiru hundumaa ilaalaa. Gooftummaa aaboo humna mootummaa hamma jiru hundumaa bara kanatti bara dhufuttis waanuma maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa oolchee jedha. Eenyuun? Iyesuus Kiristoosiin. Waanuma aaboo jedhaa taayitaadhaa waan hundumaa sana hundumaa gararraa Iyesuus Kiristoosiin oolchee jedheetu 21 irratti 22 kaasee akkas jedha. Waaqayyo waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'ee gooftichi waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristaanaaf mataa godhee kennee. Haaleluyyaa. Waldaa kiristaanaatiif mataa godhee kennee. Waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoos inni waan hundumaa karaa hundumaan guutummaa isaati. Dhagna isaa kanatti hin jiraataa jedha. Hin jiraataa jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhagna isaa kanatti hin jiraata jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'ee goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristaanaatiif mataa godhee kenneedha. Waan hundumaa gararraa aaboo hundumaa isaaf erga kennee booddee mataa waldaa kiristaanaa isa godhe jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Aaboo hundumaa wanta maqaan dhaamu hundumtu isa jalatti bitama jechuudha. Isa jalatti Kiristoos Iyesuusiin isa gararraa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa gararraa kaa'eetu waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'ee goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristaanaatiif mataa godhee kenne jedha. Waldaa kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa anaaf isini jechuudha. Waldaan kiristaanaa gamoo miti, hintsaa miti, mana isa ijaarame miti. Inni mana kadhataati. Lafatti wal argeeti. Lafatti warri fayyan kun warri Kiristoos Iyesuusitti amanuudhaan fayyan kun dhaqaniitti wal arganii lafa isaaniitti kadhatan, lafa isaaniitti waaqeffatan. Akkasi malee waldaan achi miti. Waldaan muka miti, waldaan dhagaa miti, waldaan gamoo miti. Waldaa jechuun Kiristoos Iyesuusitti amanuudhaan haaleluyyaa dhiiga isaatiin miicatanii warra fayyan amantoota, warra ba'an, warra filataman amantoota jechuudha. Kanaaf egaanii Kiristoos Iyesuusiin mataa waldaa kiristaanaa godhe jechuun mataa qaama kanaa godhe jechuudha. Mataa qaama kanaa, mataa bu'aa dhagnaa kana godhe jechuudha. Bu'aan dhagnaa qaama kana irratti argama. Kiristoos immoo mataa waldaa kiristaanaa akka ta'e dubbata jechuudha. Kanaaf yeroon bu'aa qaamaa, bu'aa dhagnaa, mataa jedhu akkasinitti dalgan galleef jedheen. Mataa yeroon jedhu waldaa kiristaanaa irratti Yesuus Kiristoosiin aaboo kennee fi qaama kana irratti waldaa irratti Kiristoos Yesuusitti amananii warra ba'an isaaniif
mataa godhee akka inni isa kaa'e isa dubbata jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf egaanii yeroo mataa jechuun egaanii Yesus Kiristoos dhagaa golee isa ta'e jechuudha. Isa dhiiga isaa nuuf dhangalaasee nu fayyise isa nu filate jechuudha. Deebi'ee immoo bu'aa qaamaa gaafa jennu immoo duuka buutuu Yesus Kiristoos yookiin amantoota jechuudha. Bu'aan qaamaa sun. Egaan Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15 waa'ee muka waynii sana yeroo dubbatu gooftaan Yesus Kiristoos kan muka waynii sana dhaabe abbaa kooti jedha. Ani immoo mukicha jedha. Kan isa dhaabe immoo abbaa koo ta'e isin immoo anatti kan jiraattan damoo ta'edha. Damee anatti jiraatu jechuudha. Qaama bu'aa qaama sanaati nuyi jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irraa akkana jedha daddafeen dubbisa. 15 lakkoofsa 5 irraa yeenan dubbisa akkas jedha. An muka waynichaati isin immoo damoota isaati. Anatti qabatee jiraatu. Inni anatti qabatee jiraatu. Anis isatti jiraadhu. Isa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokko gochuu hin dandeessanii jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ana jedha. Ana muki waynichaa. Ani muka waynichaatedha. Isin immoo damoota isaatidha. Ana dameen mukatti yoo ba'e ija kennuu akka hin dandeenye. Anatti yoo baatan homaa tokko gochuu hin dandeessanidha. Gooftaan Yesus Kiristoos. Kanaaf nuyi Kiristoos Yesuusitti damee taane qaama mataa sanaati jechuudha nuyi. Bu'aa qaama mataa sanaati jechuudha. Dameedha nuyi. Isatti qabamnee jiraanna jechuudha. Dameen anatti mukatti yoo folloqe akkuma gogee abiddatti gatamu anaan malee homaa tokko gochuu hin dandeessanii. An muka waynichaati isin immoo damoo ta'edha. Kana galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf duuka buutuu gooftaa Yesus Kiristoos warra Yesus Kiristoositti amananii ba'an du'a keessaa gara jireenyaatti dukkana keessaa gara ifaatti warra ba'an haalelooyaa isaani jechuudha nuyi. Bu'aa qaama sanaa kan jedhamnu isa kanadha jechuudha. Dhagni tokko akka ta'e qaamicharra kan jiru bu'aa dhagna sanaa jechuudha. Bu'aa dhagna sanaa baay'eef adda adda ta'anii dhagna tokkicharra jiru jechuudha. Bu'aan dhandhaa baay'eetu qaama tokkorra akkuma jiru nuyi biyya adda addaa iddoo adda addaa haleluuyaa. Ardii hundumaarra kan jiran hundumtu Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan kan fayyan nuyi bu'aa qaama sanaati jechuudha. Bu'aa adda addaa bu'aa qaama sanaa isaanii jechuudha nuyi. Yeroon akkas jedhu gaanii baay'een dubbadha kana keessatti waa'ee qaamaa, waa'ee dhagnaa, waa'ee mataa irra deddeebi'een dubbadha gatii ta'ee fi isa kana akkasiin hubattaniin barbaada. Roomee 12:4 kaasee Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 4 hamma 5tti akkana jedha nan dubbisa. 12:4 hamma 5tti akkana jedha. Nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Nuyi dhagna tokkotti bu'aa dhagna baay'ee qabna. Bu'aan dhagnaa hundinuu immoo hojii adda addaa qabu. Bu'aan dhagnaa immoo hojii adda addaa qabu jedha. Nuyi dhagna tokkotti bu'aa dhagna baay'ee qabna jedhala. Bu'aa dhagnaa baay'ee qabna jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhagnichi garuu tokkicha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kiristoositti nuyi bu'aa dhagnaa baay'eedha jechuudha. Eessa jirraa achi jirraa biyya alaarraa biyya keessarraa adiin jiru gurraachoti jiru. Kiristoos Yesuusitti ardii hundumaarraa warra amananii fayyan jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf dhagnichi garuu tokkichuma. Haleluuyaa. Innichi mataa ta'e,
innichi mataa waldaa kiristaanaa ta'e bu'aa dhagna baay'ee of keessatti qabatee jira jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Deebi'ee nuyi baay'ee taane Kiristoositti dhagna tokko. Nuyi baay'ee taane Kiristoositti dhagna tokkicha jechuudha. Dhagna tokko. Isa kana laa hubachaa akka deemnu kiristaanotaa nuyi bu'aa dhagnaa baay'eedha. Garuu dhagna tokkorra jirra. Kiristoos Yesuusitti qabamnee jirra. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bu'aa dhagnaa garagaraatu jira. Dhagnichi garuu tokkicha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nuyis bu'aa dhagna waliiti jechuudha. Amantoonni bu'aa dhagna waliiti jechuudha. Amantoonni bu'aa dhagna waliiti jechuudha. Walitti dhufeenyaaf tokkummaa amantootaa agarsiisa jechuudha. Walitti dhufeenyaaf tokkummaa amantootaa qaama kanarratti qaama tokkicha kanarratti haleluuyaa walitti dhufeenyaa fi tokkummaa amantootaa kan agarsiisudha jechuudha. Qaamichi tokkichumaa Yesuus Kiristoos gooftaadha gaani. Iccitiin gaani iccitiin tokkummaa kanaa yookiin iccitiin tokkummaa dhagna yookiin waldaa kiristaanaa kuni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan kan argamedha jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iccitiin tokkummaa kana iccitiin bu'aa dhagnaa kuni gaani kan inni argame Kiristoos Yesuusitti amanuudhaani haleluuyaa kan argamedha jechuudha. Kiristoos Yesuusitti bu'aa isaati jechuudha. Iccitiin isaasa kana jechuudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 12 amma 13 daddafeen dubbisaa akkana jedha. 12 amma 13 akkas jedha. Kiristoos akka dhagna tokkicha isa bu'aa dhagna baay'ee qabuuti. Bu'aan dhagnaa sun yoo baay'atan iyyuu dhagnuma tokkicha. Bu'aan dhagnaa sun yoo baay'atan iyyuu dhagnuma tokkicha jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nuyi Yihuudoonni warri Yihuudoota hin ta'inis warri garbummaa jala jiran warri birmaduunis hundumti keenya dhagna tokko ta'uudhaa fi hafuura tokkoon cubamneerra. Haleluuyaa. Nuyi hundumti keenya akka dhugnuufis hafuura qulqulluun inni tokkichi nuuf kennameera. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kan nama dhibu iccitiin tokkummaa keenya isa kana jechuudha. Iccitiin tokkummaa keenya. Kiristoos Yesuusitti nuyi dhagni tokkicha. Nuyi bu'aa dhagnaa adda addaati. Bu'aa dhagnaa tokkoo taane bu'aan dhagnaa immoo adda addatu jira. Akkuma sillasniin jedhe qaamuma keenya kanarra iji jira. Isuma mul'atu kana yoon isinitti fuuluma koo kanarraa iji jira, funyaanni jira, afaanni jira, gurri jira, harki jira, waan baay'eedha. Miilli jira, qaamni kan hin mul'anne yeroo hundumaa iccitiinsa eegamu jira. Isa kana booddeen itti dhufa lafan itti dubbadhu qaba. Kanaaf iccitiinsa isa kana hafuura tokkorraa dhugne hafuura tokkoon cuubamne jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yihuudiin hin jiru. Baay'ee namatti tola. Isa kana baqa iccitiinsa kan nama dhibu. Bu'aan dhagnaa sun yoo baay'atan dhagnuma tokkicharraa Yihuudoonni jiru. Kan Yihuudiin taane immoo warri Yihuudiin taane jiru. Deebi'ee immoo warri ifama asti qubee dogoggoraan hin barreesse ifama naa godhaa. Yihuudoonni warri Yihuudiin taane warri garbummaa jala jiran warri garbummaa seeffaa jettu kana gaatti deebistu gaadhiifama. Yeroo keenya wajjin deemuudhaaf warra garbummaa jala jiran deebi'ee immoo warri birmaduunis hundumtuu warri Yihuudiin jiru, warri Yihuudiin taane jiru, warri garbummaa jala jiran jiru. Kun hundumtuu kan isin dhibu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyoon baay'isnee galateeffannaa. Kun hundumtuu iccitiinsa isa kana Kiristoos Iyyesuusiin tokko ta'uu keenya qaama tokko irra jiraachuu keenya iccitiisaati jechuudha. Kan nama dhibu
warri Yihuudoonni jiru, warri Yihuudiin taane, warri garboonni jiru, garbummaa jala jiran jiru, warri birmaduu ba'an garbummaa jala, warra akka koof akka keessanii jechuudha. Garbummaa cubbuu jala warra bilisa ba'e. Haalleluuyaa. Karaa eenyu? Karaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Eeyyee kana iccitiinsaa isa kana jechuudha. Qaama tokko taaneerra jechuudha. Akkamitti? Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan, hafuura tokkorraa dhuguudhaan, hafuurichaan cuubamuu keenyaan, hafuurichi tokkodha. Gooftaan tokko, hafuurichi tokko, Waaqayyo tokko jennee yeroo darbe torban isa achaanu ilaallee turre. Kanaaf hafuura tokkorraa dhugneerra nuyi. Qaama tokko nuyi. Qaama tokko nuyi. Bu'aa qaama tokkooti nuyi. Kanaaf hundumti keenya dhagna tokko jedha. Dhagna tokko jedha. Hafuura tokkoon cuubamneerra jedha. Deebi'ee immoo akka dhugnuufis hafuura qulqulluun inni tokkichi nuuf kennameera. Warran diimaadhaan babarreesse kana, warran diimaadhaan babarreesse kana ilaalaa tokkodha. Tokkichadha laanni kun immoo. Kanaaf isa kanatu tokko nu taasise jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa kanatu tokko nu taasise jechuudha. Isa kanatu qaama tokko irratti akka qabamnee jiraannu nu godhe jechuudha. Maqaan isaa ulfaatu. Eeyyee dhagna tokkichaa hafuura tokko irraa cuubamneerra. Deebi'ee immoo hafuurichi inni nuti dhugne kun immoo tokkichumaa jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf tokkummaan amantootaa iccitiinsaa isa kana jechuudha. Tokkummaan koof tokkummaan keessan kun iccitiinsaa isa kana jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhuguman isiniin jedha al tokko maal jedha obbolooti tokko dur dhuguma nan dhagaa. Ani obbolaa koorra caalaa warran karaa Kiristoos Yesuus argadhetu naaf caala jedhu. Maaliif hojjettan immoo obboloota koo warra foonii warran baayoloojikaali obboloota koo ta'an wajjin dhaladhe Kiristoosiin hin qaban taanaan bara baraan waliin arginu. Garuu warra kana bara baraan walii wajjin jiraanna. Obbolooti sirriin warra kana jedhu. Akka jedhamni gooftaan Yesuus Kiristoosis armeen kee fabbeen kee si barbaadu jennaan isaan armeen koos abbeen koos warra sagalee koo dhaga'anidha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amiin. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Iccitiin tokkummaa keenya isa kana jechuudha. Iccitiin bu'aa qaama tokko ta'uun keenya isa kana jechuudha. Dhugumas immoo yoo fudhattanii obbolaa wajjin dhalattanii gooftaan qaban taanaan bara baraan waliin arginu. Dhuguma itti himnaa hin kadhannaa fi hin boonyaa fi isa dinnaanii gaafalan qabu. Bara baraan kan nuti walii wajjin jiraannu warra dhiiga Yesuus Kiristoosiin miiccatanii dhiiga hoolichaatiin miiccatanii Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa isaaniitti fudhatan isaanii wajjiniin qaama tokko taanee bara baraanis walii wajjin jiraanna. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amiin. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Haalleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iccitiinsaa isa kana jechuudha. Har'a nuuf galuu qaba. Iccitiin tokkummaa keenya, iccitiin bu'aa qaama kanaa nu galuutu irra jira. Nu galuutu irra jira jechuudha. Karaa Yesuus Kiristoos fayyuun keenya, karaa Yesuus Kiristoos fayyuun keenya, jireenya bara baraa argachuun keenya iccitii gadi fagoof keessaa qaba. Dhuguman isiniin jedha. Hafuura tokkorraa dhugneerra, hafuura tokkoon cuubamneerra, gooftaa tokkotti amannee, gooftaa qaama tokkorra jirra. Bu'aa qaama tokkooti nuyi. Bu'aa qaama tokkooti nuyi. Hafuura tokkorraa dhugneerra. Hafuura tokkoon cuubamneerra. Cuubamuun keenya isa kana tokkummaan keenya jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 3:26-28 daddafeen dubbisaa akkana jedha. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 26-28 akkana jedha. Nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaan Waaqayyooti. Haalleluuyaa. Amiin. Haalleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amantiidhaan erga amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmaan Waaqayyooti erga jedhee booddee 27 irratti warra Kiristoositti
dabalamuudhaaf cuubamtan Kiristoosin akka uffataatti uffattaniittu Kiristoosin akka uffattaniittu eenyutu warri Kiristoositti dabalamuudhaaf cuubamtan Kiristoosin akka uffattaniittu jedha galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Idamii saddeet immoo karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko. Haleluuyaa. Hundumti keenya tokko jedhame achuma taati. Achuma lafa teessan taati hundumti keenya tokko maqaa Gooftaa Yesuusiin hafuurri tokkummaa karaa Kiristoos Yesuusiin nuyi arganne kun nurratti jabaatu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Humni sagalee kanaa gargar ba'umsa Matantalova Aikra Adina Magaya Donamas. Afura gargar ba'umsa maqaa Yesuusiin waldaa kiristaanaa keessaa kan rukute haa ta'u. Humni sagalee kana. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baay'ee namatti tola. Karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko Yihuudii yookiis Giriikii garba yookiis birmaduu dhiira yookiis dubartii gidduu garagarummaan hin jiru jedha. Garagarummaan hin jiru jedha. Haleluuyaa. Yihuudii Giriikii durba dhiira garagarummaan tokko isin gidduu hin jiru isin tokko jedha. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kiristoos Yesuus lubbuusaa dabarsee kennuudhaan dhiigasaa dhangalaasuudhaan tokkummaa kana arganneerra jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Deebi'ee immoo wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 8 Maatiyos 3:11 wal fakkaataadha. Waa'ee Kiristoos Yesuus cuubamuusaa waa'ee Yohaannis cuuphaan isa ni dubbate isa dubbata jechuudha. Yesuus Kiristoos maal akka ta'e eenyu akka ta'e Yohaannis cuuphaan ni dubbata. Mee daddafeen isa Maarqos irra jiru daddafeetan dubbisa. Maarqos 1:8 gaaficha karaa xaraguudhaaf karaa xaragduu ture Yohaannis cuuphaan Yesuus Kiristoos duuba isaatiin gatiin ni dhufuuf karaa xaradduu ture qalbii diddiirrannaadhaaf wangeela labsa ture. Isa booddee namootaan akkas jedha ani bishaaniin isin cuuba jedha. Mee nan dubbisayyuu yoon dubbise wayyaa. Haleluuyaa. Ani bishaaniin isin cuuba jedheetu Maarqos 1:8 irratti akkana jedha. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa akkas jedha. An bishaaniin isinin cuuba. Inni garuu hafuura qulqulluudhaan isin hin cuuba jedhee labsee. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waa'ee qalbii diddiirradhaa jedhee eega lallabee booddee akkas jedhe ani bishaaniin isin cuuba. Inni na booddeedhaan dhufu garuu Maatiyos 3:11 irra ilaaltan ani jedheellee caammaa isaallee kophee isaa kun kan naaf hin taanedha. Inni ibiddaaf hafuura qulqulluudhaan isin cuubaadha. Haleluuyaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin humna sagalee kanaan haleluuyaa. Yesuus Kiristoos har'as jiraataadha. Hafuura kanaan maqaa Gooftaa Yesuusiin Waaqayyo nu haa cuubu. Amiin. Haleluuyaa. Hafuura ibiddaatiin haleluuyaa. An bishaaniin inni isin cuuba. Inni ibiddaan hafuura qulqulluudhaan isin cuuba jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'allee cuubamuun nuuf haa ta'u. Har'allee hafuura kanaan guutamuun nuuf haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Nu barbaachisa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Guutamuun nuuf haa ta'u. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Nu barbaachisa hafuurichi. Nu barbaachisa ibiddichi har'as. Haleluuyaa. Waldaa kiristaanaatiif hin barbaachisa. Ibiddichi hin barbaachisa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Guutamuun cuubamuun eegaa loovaas. Haleluuyaa. Guutamuun cuubamuun maqaa Yesuusiin nuuf haa ta'u. Haleluuyaa. Kanagaa iccitiinsa kanagaa bu'aan dhagna tokkummaadhaan bu'aan dhagna tokkummaadhaan sirriitti
hojjechuu kan inni danda'u hafuurichi hallelujah hafuurichi yoo keessa jiraate qaamni kun sirrii sosochoo hojjechuu kan danda'u yoon illee fakkeenya kana fudhadhe na jalaa vaaliyuu isaa xinneessaadhaan sodaachaan fakkeenya qaamaas fudhadhee ragatiin ta'ee fi fakkeenyaaf amma dhaqni keenya circulationii dhiigaa malee waa tokko gochuu hin danda'u. Gaafa circulationiin dhiigaa keenya dhaabbate jireenyi hin dhaabbate jechuudha. Hin dhaabbate jechuudha. Yoomanillee baay'ee sodaachaan fakkeenya kana hafuura waaqayyootti illee kanatti fakkeessuuf maaliif immoo fudhadhe yoo jettanii waa'ee qaamaan dubbachaa jira. Qaama gatii ta'eef kallattiidhumaan waa'ee ijaa, waa'ee gurraa, waa'ee funyaanii, waa'ee harkaa, waa'ee miillaa fakkeenya fudhatee gatii dubbatuuf isana fakkeenya yoon fudhadhe xinnoo seenaa ifaa jedheetan dubbachuu barbaade. Kanaaf circulationiin dhiigaa qaamni keenya akka sosocho'ee hojjetu akka jiraatu kan godhu hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaa jiraata kan isa godhu hafuura waaqayyooti. Hallelujah. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Qaama kanatti humna kan godhu hafuura kana jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kan jiraachisu jireenya qaama kanaa kan mirkaneessu hafuurri kun yoo keessa jiraatedha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kabajamu. Hallelujah. Hallelujah. Hafuurri waaqayyoo nu keessa haa jiraatu. Daawit akkas jedha qulqulluu hafuura keenyarraan fudhatinedha. Waan tokko bu'aan buusnu hafuura waaqayyoo malee. Waa tokko gochuu hin dandeenye. Kanaaf nu barbaachisa obboloota koo. Qaamni kun sosochee hojjechuudhaaf, qaamni kun bu'a qabeessa ta'uudhaaf, qaamni kun ija akka godhatuuf, akka guddatuuf, akka jiraatuuf hafuurri kun murteessaadha jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kana malee jiraachuu hin danda'u. Kana malee maaliif humna amma argattaniif Yerusaalemiin bayinaadhe. In bayinaadhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Isin barbaachisa jedheen. Hafuurichi isin barbaachisa. Hin bayinaadhe. Kanaaf gooftaa Yesuusitti amanuudhaan gara isa mataa nuuf ka'ee gara Kiristoositti guddachuudhaaf illee hafuurri kun nu barbaachisa jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Efesoon 4:5-16. Efesoon 4:5-16. Akkas jedha nan dubbisa. Efesoon 4:5-16. Akkana jedha nan dubbisa. Kennaa mana jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti hin guddannaa. Maal jedha? Isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti hin guddannaadha. Jedheeti 16 immoo akkana hin guddannaa erga jedhee booddee 16 isa jalatti bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa adduma addaan argataniin walitti qabsiifamaniiru jedha. Yeroo bu'aan dhagnaa adduma addaan tooraan hojjetuttis dhagnichi hin guddataa jedha. Yeroo buusaan dhagnaa kun tooruma isaatiin hojiitti kenname hojjetu dhagnichi immoo maal taa'e hin guddata jedha. Guddinichi immoo gara eessaatti gara mataa isa ta'e gara Kiristoos Yesuusitti. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Buusaan dhagnaa kun hin guddata gara kamitti gara mataa isa ta'e gara Kiristoos Yesuusitti jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. 14 kaatanii yoo dubbifattan iyyuu wal qabatee jira. Egaa nuyi si'achi ijoollee dha'aan asiif achi rukutu warra qilleensi barsiisa namoota axaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuunis fudhatamuun hin taanu jedheetu kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa
Kana manna jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti hin guddannaa jedha. Waan asii achi nama dha'u barumsa sobaa, barumsa dogoggoraa, waan qilleensa asii achi nama dha'u dhiisneetu kana manna gara isa guddachuun nu maluutti gara Kiristoos Iyesuus mataa waldaa kiristaanaa isa ta'etti gara sanatti hin guddannaa jedheetu 15 kaastanii immoo yoo dubbistan 16 kaastanii immoo yoo dubbistanii isa jalatti bu'aan dhaqnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa adduma addaan argatanii walitti qabsiisamaniiroodha. Karaa Kiristoos Iyesuus buusaa adda addaa walitti qabsiisamaniiru jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Erga akkas jedhe qabsiifamaniiru erga yeroo bu'aan dhaqnaa adduma addaan tooraan hojjetuttis dhaqnichi hin guddatan. Yeroo function godhu qaamni kun buusaan dhaqnaa kun hojii isaa gaafa hojjetu qaamni kun immoo hin guddatan. Eessatti gara mataa isa ta'e gara Kiristoositti. Waldaan kiristaanaa akka kana jechuudha. Gara mataa isa ta'e. Haalelooyaa. Gara Kiristoositti. Guddinni keenya gara sanatti jechuudha. Qaamni kun gara sanatti guddata jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amiin. Haalelooyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gara sanatti guddachuun nuuf haa ta'u. Guddinni keenya gara mataa isa ta'e gara Kiristoos Iyesuusitti nuuf haa ta'u. Egaan yeroo tokkummaa bu'aa dhaqnaa ilaallu baanii yeroo tokkummaa bu'aa dhaqnaa kana ilaallu yeroo tokkummaa bu'aa dhaqnaa kana ilaallu baanii tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 14 amma 26tti garuu darbeen ilaalla tokkoon gatii ilaalluu fi hunduma isaa al tokkichatti in dubbisu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 14 kaasee akkana jedha nan dubbisa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Dhaqni tokkuma bu'aan dhaqnaa baay'ee qaba malee ilaalaa. Dhaqni tokkuma bu'aa dhaqnaa baay'ee dhaqni tokkommoo bu'aa dhaqnaa baay'ee qaba malee tokkicha duwwaa qaba miti. Bu'aa dhaqnaa baay'ee qaba. Dhaqnichi garuu tokkichuma jechuu isaati. Jedheetu tokkicha duwwaa qaba miti bu'aa dhaqnaa. Fakkeenyaaf miilli an harka miti. Kanaaf an kan dhaqnaa miti. Yoo jedhe kun bu'aa dhaqnaa tokko ta'uusaa hin oolchu. Gurris an ija miti. Kanaaf an kan dhaqnaa miti. Yoo jedhe kun bu'aa dhaqnaa tokko ta'uusaa hin oolchu. Egaa guutummaan dhaqnaa ija utuu ta'e attamitti dhaga'uu danda'a ree? Guutummaan dhaqnaa gurra utuu ta'e attamitti fuunfachuu danda'a ree? Waaqayyo garuu bu'aa dhaqnaa hundumaa adduma addaan akka ofii barbaadetti iddoo isaatti qopheesse. Bu'aan dhaqnaa hundumtu bu'aa dhaqna tokkichaa isa waan tokkicha duwwaa hojjetu yoo ta'e attamitti dhaqna guutuu ta'a ree? Kanaaf jedha 20 irratti akka amma jirutti bu'aan dhaqnaa baay'eedha. Dhaqni garuu tokkichaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amiin. Amma 20tti dubbise. Bu'aan dhaqnaa baay'eedha. Dhaqnichi garuu tokkicha jedha. Bu'aan dhaqnaa gaanii hojii adda addaa qaba. Hojii garagaraa qaba. Hojii adda addaa itti kenname. Qaamni kun bu'aan qaamaa kun waliin ta'uudhaan wal tumsuudhaan wal gargaaruudhaan ga'ee mataa isaanii raawwatu jechuudha. Iji ga'ee mataa isaa arguudha. Gararraarratti akka dubbisne iji kuni an ija miti an bu'aa anna kana keessaa miti yoo jedhe homaa tokko gochuu hin danda'udha. Kanaaf iji arguudha. Ga'eensa harki qaqqabachuudha. Eeyyee funyaanni fuunfachuu gurri dhaga'uudha. Itti gaafatamummaa ga'ee mataa isaanii qabachuudha. Ga'ee mataa isaanii raawwatu jechuudha. Akkuma bu'aan dhaqna namaa jiru gaanii irra jiru ija harka miila gurra kana kan fakkaatan
jiran hojii garagaraa akkuma hojjetanii gaanii akkuma qaban hojii garagaraa akkuma qaban bu'aan dhagna Kiristoos kan taate bu'aa dhagna Kiristoos kan taate waldaan kiristaanaas ga'ee hojii adda addaa qabdi. Amantooti ga'ee adda addaa ga'ee garagaraa qabna jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kiristoos Yesuusitti warri amanan amantooti hundumtu ga'ee mataa isaanii qabu jechuudha. Namni ga'ee dhabee hin jiru mana Waaqayyoo keessatti. Isinittiin hima amanan dubbadhaa namni mana Waaqayyoo keessatti ga'ee hin qabne hin jiru. Namni hundumtu an tajaajilan qabu, an hojiin qabu, an callumadhee waldaa dhaqee galuudha namni jedhu gaanii har'a gaanii ga'ee akka qabduun sitti hima. Namni hundumtu amanaan hundumtu ga'ee mataasaa qaba. Kennaatti kenname akkuma bu'aan qaamaa callumadhee hin teenye. Waaqayyo bu'aadhaan kana yeroo nu uume calluma jedhee miti. Hojii mataa isaanii qabu jechuudha. Gaafa Kiristoos Yesuusitti amanne nuyi qaama kanaa fi dhagna kanaa fi hojii garagaraatu nutti kennamee jira jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ga'ee garagaraa hojii garagaraa qabna jechuudha. Kan nutti kenname assaayimentii garagaraa qabna jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yeroo tokkummaa bu'aa dhagnaa ilaallu gaanii egaa erga akkas ta'e bu'aan dhagnaa kun hojii isaanii yookiin ga'ee isaanii qabu jechuudha. Ga'ee mataa isaanii qabu jechuudha. Ga'ee mataa isaanii isa qaban kan egaa bu'aa akka danda'an maaliifi bu'aa buusuu bu'aa qaamaa erga ta'anii hojii garagaraa itti kenname qabu jechuudha. Waldaa kiristaanaa keessatti inni kun egaan beekamuutu irra jiraata jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaan erga akkas ta'e gaanii wanti nuyi beekuu qabnu ga'ee isaanii ba'uu akka danda'an qaamni kun bu'aan qaamaa kun ga'ee isaanii ba'uu akka danda'an kan beekuun isaanirra jira jechuudha. Kana beekuutu irra jira jechuudha. Eeyurra amantootarra beekuutu irra jira jechuudha. Nuyi amantoonni bu'aa dhagnaa waan taaneefi bu'aa dhandha tokko waan taaneefi ga'ee keenya beeknee kennaa keenya beeknee ga'ee jechuun kennaa garagaraa nutti kenneera. Hafuurichi tokko kennaan garagara jennee yeroo jalqabaa irratti ilaalleera. Kennaa bu'aan dhandhaa kun kennaa garagaraatu itti kenname jechuudha. Kennaa ayyaanaa garagaraa. Isa kana beeknee hojjechuuf tokkummaadhaan dhaabbannee tokkummaadhaan waltumsinee tokkummaa kana eegnee ergama keenya bakkaan ga'uu yookiin raawwachuutu nurra jira jechuudha. Kana ta'uu baannaan waldaan kiristaanaa guutuun taata. Waldaan kiristaanaa qaamni kun bu'aan qaamaa kun gara mataasa ta'e Kiristoos Yesuusitti guddachuu hin dandeessu jechuudha. Waaqayyoon waa gargaaru. Ameen. Hallelujah. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Waaqayyoon baay'isnee guddisnee hin galateeffanna gaanii bu'aa dhandhaa yeroo akkas ta'u gaanii maal beekuu qabna isa jedhu daddafee tan adeema. Maal beekuu qabna gaan nuyi bu'aa dhagna tokko bu'aa dhagna Kiristoos erga taane waldaa warra waamamee ba'e erga taane maal beekuu qabna isa jedhu inni tokkoffaa bu'aa dhagna tokkichaa kan Kiristoos ta'uu keenya beekuu nurra jiraata jechuudha. Irra deebi'een jedha bu'aa dhagna tokkichaa kan Kiristoos ta'uu keenya beekuu. Obboleessa koo obboleettii koo elaa qabbaneettis nan hima nuyi bu'aa dhagna tokkichaa
ijoollee Kiristoos Iyesuus. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Isa kana beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Yeroo baay'ee kana wal dhaaluurraa kana dagachuurraa kan ka'e rakkoolee garagaraatu uumama waldaa kiristaanaa keessatti tokkummaa qaamaa kana gidduutti tokkummaa bu'aa qaamaa kanatti gidduutti gargar baateetu uumama rakkoo gurguddaatu uumama. Kanaaf nuyi bu'aa dhaqna kanaati jechuudha. Isa kana beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha jireenya keenya keessatti. Kanan beekne taanaan rakkoolee gurguddaatu uumama jechuudha. Amantoonni yookiin duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos kan ta'an hundinuu Yesuus Kiristoositti tokko ta'uu keenya beekuun waa hunda caalaa hubannaa kana qabaachuun murteessaadha jechuudha. Kana beekuun Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan qaama tokko ta'uun keenya bu'aa qaama tokko ta'uu keenya beekuun keenya gaanii baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanan beekne taanaan baay'ee rakkoodha jechuudha. Nuyi kan Kiristoos ta'uu keenya Kiristoositti qaama tokko ta'uu keenya bu'aa qaama tokko ta'uu keenya hin beennu hin daganna taanaan baay'ee rakkisaadha jechuudha. Yuunitiin keenya gaaffii keessa jira jechuudha. Gaaffii keessa jira jechuudha. Waaqayyoon waa gargaaru. Ameen. Amantoonni duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos kan taane isa kana beekuutu nurra jiraata jechuudha. Qaama Kiristoos Iyesuus ta'uu keenya beekuutu nurra jiraata. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa isuma sila dubbiseedha. Boqonnaa 12 lakkoofsa 14 amma 16tti dubbisee ragaa waa'ee dhagnaa dubbata gaa waa'ee dhagnaa an iji ani qaama kana keessaa ija miti bu'aan qabu hojii tokkoon qabu yoo jedhe maal gochuu danda'a jedha. Dhagni tokko immoo bu'aa dhagna baay'ee qaba malee tokkicha duwwaa qaba miti. Fakkeenyaaf jedhee miilli an harka miti. Kanaaf an kan dhagnaa miti yoo jedhe miilli an harka miti bakka. Ani miilla malee an harka miti. Kanaaf qaama kana keessaa bu'aa tokkoon qabu homaa tokko gochuu hin danda'u yoo jedhe kun bu'aa dhagna tokko ta'uusaa hin oolchu jedha. Maaliif harki ani miilla miti. Kanaaf yoo jedhe harka ta'uunsaa hin oolu. Qaama sanarraa eessa dhaquyyuu hin danda'u. Itti of kutee gatu hin danda'u jechuudha. Of kutee gatu hin danda'u. Of kutee gatuu hin danda'u. Miilli immoo an miilla miti. Qaama kana keessatti an miilluma ta'uu hin danda'u yoo jedhe of kutee gatuu hin danda'u. Sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Waaqayyoo bannaa nuuf alaatu. Roobaa rakkina gurguddaatu uumama isa kanarratti. Rakkina gurguddaa nan dubbadha itti dhufee. Akkas jedheetu gurris an ija miti kanaaf an kan dhagnaa miti yoo jedhe kun bu'aa dhagnaa tokko ta'uusaa hin oolchu jedha. Hin oolchuudha bakka. Gurris an ija miti kanaaf qaama kanarratti taa'uu hin danda'u yoo jedhe waa tokko eessayyuu dhaquu hin danda'u. Eessayyuu dhaquu hin danda'u. Of fonqolchee iji baasee qobaasaa ba'ee waa tokko gochuu hin danda'u. Homaa tokko bu'aa buusuu hin danda'u. Saba Waaqayyoo hubannaa nuuf alaatu. Tokko akkas ta'a bakka. Bakka an harka miti jechuu barbaanna. Ani ija miti jechuu barbaanna. Eessayyuun nattu. Eessayyuun geessu sitti nima obboleessa koo obboleettii koo. Ofumaa burraa karrayyuu etta malee qaamicharraa eessa dhaquu dandeessu. Jala mureessitti maarra haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagalee Waaqayyootu immoo jedhaan bakka. Waan tokko fiduu hin danda'uudhaan. Ofumaa bakka waldaa kana keessaa bakka waldaa kana keessan taa'oo akkas eessayyuun nattu. Eessayyuu galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yeroo baay'ee deemanii waldaa mana kadhataa jijjiiranii deebi'anii dhufu ta'uu dide. Qaamicharraa adda baanee eessayyuu dhaquu hin dandeenye. Harki qobaasaa homaa tokko gochuu hin danda'u. An harka miti yoo jedhe
harkummaan isaa hin hafu. Ofumaatu miidhama. Iji ani jamiti yoo jedhe ija ta'uun isaa hin hafu. Tasumayyuu. Har'a Waaqayyoo hubannaa nuuf laatu. Warri tokkummaa kanarraa fottoquu barbaannu. Ani in barbaadu jennee fottoquu barbaannu hin danda'amu jechaara wangeelli. Wangeelli dhugaadha maaliin godha. Haleluuyaa. Hin danda'amu asumatti bitameeti jaalalaa walii galiiti taa'ii qaamichuma keessa. Haleluuyaa. Yesus Kristos gooftaadha. Haleluuyaa. Homaa tokko gochuu hin dandeessu. Eessa dhaquu hin dandeessudha. Kanaaf fakkeenyaaf miilli harka miti yoo jedhesuma nama dubbadheedha. Harki isaanii harka miti qaama kanarraa waan tokko gochuu hin danda'u hin barbaadu yoo jedhesi waa tokko gochuu hin danda'u. Egaan yooma fincileeyyuu deemuu barbaade egaan yoo akkam fincileeyyuu ofuma isaatii miidhama. Abbaa fincila kaasee nan deema qaama kanatti nadda ba'a jedhee harkichi kuni harkuma kanatu miidhama ijuma kanatu miidhama malee eessayyuu ga'uu hin danda'u. Kanaaf utuu miidhamin dura qaamichumatti qabamnee akka jiraannu Waaqayyo nu gargaara. Amiin. Irra deebi'een jedha. Wama daddaati wama xinnoo funxur jennee wama xinnoo dallannee warreen nu qaamichumatti qabamnee taa'utu nurra jiraata. Ofumaa luluqqaana, ofumaa gatii kaffalla malee eessa ga'uu hin dandeenyu. Fincillees ofuma keenya of miina. Fincilli nuyi kaasdus numaan nu miidhaa qaamichuma miidhaa. Bu'aama qaamaa sana miidha malee waa tokko gochuu hin danda'u. Kanaaf tokkummaa qaamichaa tokkummaa bu'aa qaama kanaa eeguun anaaf isinirraa hin barbaachisa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf kana beekuu nuyi bu'aa qaama Kiristoos ta'uu keenya beekuun murteessaadha jechuudha. Yohannis 15:5 sila isinii dubbiseera. Muki waynichaa ana kan isa dhaabes abbaa kooteedha. 15:1 kaastanii yoo dubbistan. An muka sana isin immoo damoo taa'edha. Dameen mukatti adda bahee akka waan tokko hin baasne akkuma kana isinis anatti baatanii homaa gochuu hin dandeessanidha. Warra damee kanatti qabamanii jiraatan, warra muka kanatti qabatan, damee muka kanatti qabatee jiraatu ija godhata jechuudha. Warra akkasii Waaqayyo nu haa taasisu. Amiin.